Ammoo amma baarfaan hafuura agarree mul'achuu jira naan jedhanii saanuma gammachuu isin dhageessifne inni heddufne. Akkuma beektanitti jawween san yoo nama darbe waan namni tokko hin ta'u. Ammoo jawween san siiriitti godhaniiti babaa kee darbanii babaa kee akkasii fuudhan. Sanii babaa kee hattootni kun hundinuu babaa kee fuudhanii inshaallah bashtaan rajim wallahi nama siiruu hunda godhan hasbunallah wa ni'mal wakiil wallahi. Leesh siirii nama godhanii nuti hin beeknu. Najjaashii fi maqaan lubbuu teessan bakka keessan laalladha. Balloo as hin baafne taanaan isinis magaalaa kana keessa bakka itti jiraattan hin qabdan. Lubbuu teessan bakka keessan tolfadhaadha achi booda isa waa godha. Yoommoo lubbuu teessan feetan isa as baasu qabdan bakka jiru. Isa agooydanii teessanii booda nutis as baanee jiraannaan teessan hin jirtu isa agootanis. Amma nagayaan osoo lafti nagayaa isa kana yoo gaddiiftan irra isinii wayya. Teessan sanduuqa yoo keessan tasaa miidhuu ni dandeessaniin isiniin ja'an. Bakka jiru gurbaa as baasaa nagayaan siirii deddeemtaniin irraa fuudhaadha. Deebisa. Namuutuu dhabni isin dhiisu hin jiru. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Har'a maaliif dhuftan yoo jettan har'a gammachuu waa'ee gammachuu waa tokko dhageenya jechuudha. Akkuma gaafa sanii jirra jechuudha nuti mana kana keessa kophaa ta'e jechuudhaaf ijoolleen kun akkanumatti tattaa'u jirra akkuma nu gartan kana. Amma baarisni hin jeessan nuti hin jirru mana nama dhalee bira jirra obboleettii xiyya jechuudha naaf ijoolleen xiyya. Ulaa banaatti dhiisanii jawwee waatti godhanii deemanii sa'a jawwee irra darbanii kun akkuma isin agartan balloo nama jabaasan maqaa'ee fi najjaash kaasilaa waan siirii san ittiin goone isa qabuu hin dandeenye jechuudha. Eega guyyaa san hidhamne kun hafuura takkaan dhageenya jechuudha balloo. Har'a immoo inshaallah bahar eegaa guyyaa sanii mana raabee mana isaatti isin galle jechuudha. Nutis akkuma nu agartan kun onaaf ijoolleedhaan firraa bakka dalagaa jiran jeeni waan. Abbaan keenya isa jira jedhanii ijoolleen illee diigana dhaaban halkanii fi guyyaa. Akkana marannee mana keessa tatteenyaan isiniin jirtuttootaa fi kabajamtoota keenya. Ammoo amma baarfaan hafuura agarree mul'achuu jira naan jedhanii saanuma gammachuu isin dhageessifne inni heddufne. Uummanni mana jijjiirrachaa jira. Bakka duraan itti quba qaban san hin jiran jechuudha. Biitti tun jechuun kan namni dachii amma jijjiirrataa haaraa jechuudha. Karaa isaan itti quba qaban san mana isaanii guyyarraa isaas fuudhanii inni waan dubbachuus hin dandeenyeef. Akkuma isaan godhan ta'a jechuudha. Kaasanii jala deema taasisanii susee ta'a waan takkan beeku jechuudha. Inni dubbatu afaaniinis deemuu taa'us taa'udha jechuudha. Kun akkana jirra hojjettootaa fi kabajamtoota keenya. Baarfaan akkuma agartan kun hogguu akkasinaaf ijoollee dhufanii ilaalanii jechuudha. Kopha jirtan jedhanii hogguu takka isa barbaadanii inninis mana isaattuu takka wal hin deebine jechuudha. Isinis dhalaadha guyyaa osoo olee halkan isaan barbaadaa bulu. Innillee muka irratti hafeen isin hordoftootaa fi kabajamtoota keenya mee du'aayi nu godhaa agarree waan numa jedhanii bakka irraa harkanis kaa inshaallah walumaanuu gammachuu nu haa dhageessisu. Nutis waan keessa jiru hin qabnu innillee waan keessa jiru hin qabnu isin hin jedha. Uummanni siirii nama godhu hattuun hundi maqaa fi najjaash humna akkanaan nama godhan hin qaban. Siiriidha malee siiriin ammoo abbuma fedheewu akka feete godhuu dandeessu jechuudha. Ijoolleen xixiqqoon yoo siirii harkaa qabaatte abbaa fedha nama meeqa walitti qabanii deemuu hin dandeenye. Kun akkana jiraniin jechuudha. Takka baara akkana godhan takka balloo akkana godhan. Jara lamaan kana ooniif kararraa fi raameessine nagayaan magaalaa kana keessa jiraannaa waan jiru. Qopheeffatanii akkana nuun jiran kunoo. Akkuma isin gartan kan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya du'aayi nu godhaa. Balloollee du'aayi godhaa fi rabbi haa baasuu. Anillee ijoollee xiyya kunoo amma dhageessee guddoon na bira taa'u jirti. Xiqqoonni hunda dhageenya rafu jirti. Bakkuma dalagaa dhokkaniin jeen. Silaa yoo dhageessanii onustu san namaa hunda isiftu. Nuti kun akkuma nu gartan kan obsineef irraa taa'u jiraan isiniin jedha. Holagaa daawwattoota keenya akka beektanitti baabaa kee jabaan san. Jabaan kan nama baar jala nama hunda baasee siirii hunda namarraa keessee sheeka hunda nama hunda fidee kamaraateen kan hunda ta'een. Holagaa hattuun san dhufanii akkuma beektanitti jawween san yoo nama darbe waan namni tokko hin ta'u. Ammoo jawwee san siiriitti godhaniiti babaa kee darbanii babaa kee akkasii fuudhan. Nuti guyyaa san akkuma maan keessan hin jettanitti mana jiru. Nuti mana gubbaan gizee mana dhufu babaa kee mana jiru. Sanii babaa kee hattootni kun hundinuu babaa kee fuudhanii inshaallah bashtaan rajim wallahi nama siirii hunda godhan hasbunallah wa ni'mal wakiil wallahi. Leesh siirii nama godhanii nuti hin beeknu. Inshaallah akkuma asmiin jettee isin siirii jechuu dhaga'uu isuu malee abbaan isii karra jiru waan hin beekneef siirii ijoolleellee rabbiin barsiisin jannaati.
Mee rabbi akka jechuun nama hundaa isuma nuuf haa mul'isu ennaa jechuun nuti halkanii fi guyyaa kunoo waan keessa jiru hin qabnu. Warra isa barbaadus kaabbileeyyan isaa saahiban isaa hundaa'u isaanillee rabbiin haa jiraachisu galata guddaa qaban jechuudha. An akka qabame namni gabbee isa laaluu hin jiru jee kaanis ol ba'ee dubbachuu hedduu duraanillee na beektan gaadduu warra irratti ol ba'een dubbaddu an waan hin keessa jiru hin qabu jechuudha. Alhamdulillah laakiin baarfaan amma hedduu takka barbaadanii as baasuuf jiranii. Inshaallah rabbi asaa baasu gujeessa as baasanii walumaanuu inshaallahu isin biraan geenya gaa oduu waan irra geenye rabbi jedhe. Inshaallah akkuma beektan balloon jechuudha nama hunda bira dhaabbate jechuudha. Akkuma isin agartan magaalaa Yamantanatti namni inni cinaan dhaabbatiin hin jiru. Abbaa miskiina abbaa nama hundaati jechuudha. Namni tokko sabni kiyya akka rakkatee an akkamittiin mana taa'aa jira. Guyyaa takka mana kiyya hin jenne inni saba isaa cinaa dhaabbachuu malee akkuma beektan. Isinillee akkasinni agartanii jechuudha waan inni itti jiru du'aayii godhaa fi Allahu rabbi nu hafuruun isin hin jaa. Akkaasin joommaan talaan baabaa kee gallakkisa dirqi gallakkistan akkanatti illee dirqi gallakkisan yoo gadi lakkisnee dubbii addaa tanaatu isinitta. La baabaa kee joo umma siiritti gootan san yoo san rabaastan baabaan kee waan isin gollaa dachiisni masaa isin hunda. Yoo la baabaa kee rawaan san jawweessan yoo siirii san yoo ummaa jawweessan yoo rabaastan baabaan kee isin hundeessu. Yoo dhiirataa tamee sanumarraa baasa waanuma mormarra keessan sanumarraa fuudha. Inshaallahu haa maqaayii fi najjaas jechuudha. Humnuma kanatti isin nama siirii gootanii magaalaa kanatti kana nama dhamaaftanii dalagarraa nama buustanii ilmaanii wal dhorkitan tana inshaallahu rabbiin kun waa'ee kana isin jaalatee itti fayyadamtan walumaanuu halaallota inshaallahu rabbi jedhe. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma nutti harkaa isinis. Namni haala kanaan waliin jiraachisu jechuudha. Siirii godhuun falfala godhuun haraami hin jirtu shari'aarra boru fuula rabbii gaduu ta'isan. Nama kana gootanii yoo humnaan dandeessan firraa dhorkuu. Nama humnaan yoo hin dandeenye waan kana firraa dhiistanii nagayaan jiraachuu. Nuti amma tana hundarraa rabbii yoo bal'oo baase inshaallah akkatti firraa isin dhorkinu nutuu ni beekna. Daawwattoota keenya du'aayii godhaa fi isinillee cinaa dhaabbaddaadhaa. Nutilleen kunoo waan irra jirru hin qabnu jechuudha. Anis oliin been dubbanne malee akkumaan isin hin jeessan takkaa manatti ol hin deebine jechuudha. Guyyaa ijoollee olaatti cufeetiin deemaa oola. Magaalaa kana namni nama hin argu. Isaan ammaas waan hanna dalaganiif mana har'a keessa jiran boru hin jiran. Har'a wadayite boru nagartu. Boru wadayiteef ta'an nagartu. Jarriifiifis waan jinnii ta'eef kaa siirii qabaniimi. Walleen jiraatanii namni arguu hin danda'u na fakkaatti ani beeku waa'ee siirii kanaas hin beeku akkumatti jirruu hin qabnu nuti. Tanarraa amma baaris takkaan galle jechuudha halkanii fi guyyaa wallaahi nyaateen dhuguu waan irra jiru hin qabu. Isallee mukarratti hafee uummanni isa qabe sanillee viidiyoo illee silaarraa maranii gaddiisanii ni jiraa fi hin jiruu isaa adda baasnee fuula isaa agarre waan isinii himnu ni qabne jechuudha. Du'aa jiruu isaatu hin beeknu jechuudha nuti yaa ajjeesanii darbani moo dhiiroo osoo cafaqanii dhukkube moo ni garsiisanii akka godhan isaanii beeka bakka jiruu nagarree nuti. Kanaafuu yaaddoynee karaa gorroo wallaallee akkana kun olii gayyaa hojjirra halkanii guyyaa karaa yaanu hin beeknu waan dubbannu hin beeknu akkuma isin nu gartan kana dhamaane jechuudha baaris kanuma dhamee jira jechuudha nadaranii mee isinillee akka du'aayii gootaniif jechuufi naannoo hangana ol ba'ee dubbadde jechuudha har'aan tana fuuluma isaallee akka agarru. Duraanillee yoo tumanillee yoo raffisanillee waan godhan gaddiisan. Walleen amma ajjeesanii awwaalaniinsaa hin dubbatan. Hafuura isaan dhageenye nuti. Tanarraa waan goonu dhabne akkana firraa taa'u jirra. Du'aayii godhaaf nu cinaa dhaabbaddaa. Bakka inni jiru rabbiin hafuura nu haa dhageessisu. Inshaallah hafuura isaa dhageenye yoo hafuuruma isaatuu dhageenye taba'uu isaa rakkoo hin qabdu. Akka rabbiin isaa baasen ni ba'a. Lubbuun jiraannaan ni baasan. Bakkuma jiru agarree waa ajjeesanillee waa fayyaa dhabullee afaanillee hin dubbatu duraanuu akkuma gaaftu guyyaatti hara takka mokkana gaddiisanii isaa amma hangama sanuu cal godhanii namni nu dhiisu jedhanii wallee viidiyoo irraa maruu dhiisanii isaa. Tanaan nu yaachisee halkanii guyyaa hin rafnu hin nyaannu waan keessa jirru hin qabnu. Mee isinis inshaallah du'aa nu cinaa dhaabbadhaan isin hin jaa'u. Yaa maqaayi najjaash akkiin jeeti mee siirume jawwee mormarratti hin ceetan san hoggumma takka irraa lafa kaayaa. Akka inni firraa isin dhorkeen baafanne eeggus laaltanii. Jawweedhaan irra dhaabbattanii tun dhiirummaan taatu. Dhiirummaa miti. Dhiirti laattanuma harkaan walitti dhuftee firraa ol dhorkitu beena nuti. Isin fuutanii siirii qonyeerra keessan akkana gurbaa firraa raffiftan. Guyyumata akka siirii san lafa kaaya akka inni isin harkaan baafanne ni laaltan isinuyi. Siifi najjaashii walirra isin naqee isin harkaa ba'a.
du'aa jiruusaa siiriidhaan nama dhoositanii teessanii nama cafaquun magaalaan tun guutuun akka jirtutti barbaadaa jirti. Isaanis wallee mukki isaanuma fa'iif sodaatanii namni bee isaanuma kana barbaadarra jira. Tokko namni galee mana isaa keessa jiru hin jiru. Walleen tana sodaatanii uummanni viidiyoos gaddisuu yoo tana harkaan nu barbaadan janii cal janii taa'u jiranii isaa. Inshaallah amee rabbiin bakka jiru haa mul'isu. Najjaashii fi ammaqaan lubbuu teessan bakka keessan laalladhaa. Bal'oo as hin baafne taanaan isinis magaalaa tana keessa bakka itti jiraattan hin qabdan. Lubbuu teessan bakka keessan tolfadhaadha achi booda isa waa godhaa. Yoommoo lubbuu teessan feetan isaas baasu qabdan bakka jiru. Isaa gooydanii teessanii booda nutis as baanee jiraannaan teessan hin jirtu isa waa gootanis. Amma nagayaan osoo lafti nagayaa isa kana yoo gaddiiftan irra isinii wayya. Teessan sanduuqa yoo keessan tasaa miidhuu ni dandeessaniin isiniin ja'an. Bakka jiru gurbaa as baasaa nagayaan siirii deddeemtaniin irraa fuudhaadha deebisa. Namuutuu dhabni isin dhiisu hin jiru.